Nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Waaqayyo na gargaaree guyyaa har'aa immoo hojii guddaa Waaqayyo lafa hojii kootti hojjetan isiniif dhugaa ba'uu barbaada. Waaqayyo gaariidha, Waaqayyo amanamaadha, Waaqayyo jiraataadha. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Tuna gabaa'umsa sanatti hin darbin daqiiqaa hirtuu ishee kadhadheen gara dhuga ba'umsichaatti darbaa. Hallelujah. Waaqayyo jiraataa, Waaqayyo dhugaa, Waaqayyo bara baraan jiraattu, kan turte kan jirtu, bara baraan mootee kan jiraattu ati Waaqayyoodha. Galanni bara baraan siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Situ jiraachisee har'aan nu ga'e Gooftaa. Bu'uura jireenya keenyaa, hundee jireenya keenyaa nuuf taate Waaqayyo. Siin jiraanne har'a geenyee maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Amma immoo kottu gaa Gooftaa. Ani qodaa keensiif ta'a jireenya koo keessa darbiitii saba keetti dubbadhu. Dhuga ba'umsa kanaan yaa Waaqayyo jireenyi nama tokko haa geeddaramu. Jireenyi nama tokko haa haara'u. Jireenyi nama tokko abdiidhaan haa guutamu. Jireenyi nama tokko amantiinsaa haa jabaatu. Jireenyi nama tokko amantiinsaa sitti ittiin haa guddatu. Si haa amanatu. Dukkana keessaatti na ba'u. Ulfinni keetti na mul'atu. Hojiin keetti na hojjetamu. Darbiitii dubbadhu yaa Waaqayyo. Hallelujah. Amiin. Yaa Hafuura Qulqulluu galanni siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Uqubaan ililleen kabaji hundumtuu siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Amiin. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo lamaan tokko dubbiseetanii gara dhuga ba'umsa kootti darbaa. Innis Yohaannis 8:12 akkas jedha. Ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedheedha. Ani ifa biyya lafaatiidha. Kiristoos takkas jedha. Ani ifa biyya lafaati. Namni na duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemuudha. Maaliif Yesuus ifa jireenya namaa waan ta'eef namni Yesuusiin jireenya isaa keessaa qabu jireenyi isaa jireenya ifaati. Jireenya isaa keessa dukkan yeroo Kiristoosiin gara jireenya isaatti fudhatu dukkanni jireenya isaa keessaa iddoo gadhiisa. Maaliif dukkanichi ifa sana immoo waan hin dandeenyeef. Kanaaf jireenyi namaa jireenya ifaa ta'a. Jireenyi namaa keessa abdiitu guuta, jireenyatu guuta jechuudha. Lafa Gooftaa Yesuus keessa jiru jireenyatu jira. Lafa Gooftaa Yesuus keessa jiraatu abdiitu jira. Kanaaf namni Yesuusiin qabu jireenya ifaa jiraata. Yohaannis 1:4 keessaa maalidha? 1:4-5 hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Warra isa simataniif, warra Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa jireenya isaanii godhanii isa simataniif, warra gara jireenya isaaniitti isa Gooftaa Yesuusiin fudhatanii fi aboo kenneef. Ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif isaaniif kenneedha. Ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Namni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabu ilmaan Waaqayyooti. Aboo qabne ijoollee Waaqayyooti jechuudha. Warri Yesuus Kiristoosiin of keessaa hin qabne garuu Yesuusiin of keessaa hin qaban waan ta'eefii fi ijoollee Waaqayyoo ta'uu hin danda'ani. Kanaaf Maatiyos keessatti maalidhaa? Isin ifa biyya lafaatiidha. Inni nu keessa jiru sun, inni nu fudhanne sun, inni nu itti amanne suni ifa waan ta'eefi nus ijoollee Waaqayyoo waan taaneefi nus ijoollee ifaati jechuudha. Ani ifa biyya lafaatiidha. Inni nu fudhanne sun ifa waan ta'eefi nus ijoollee isaa yeroo taanu ijoollee ifaati, nus ifa taanaa jechuudha. Hallelujah. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Isin ifa biyya lafaati nuun jedha. Nuyi ifa biyya lafaati. Biyya lafaa kun dukkanaadha. Biyya lafaa kana keessa wanta mogolee wanta humna nama buusu, wanta abdii nama kutachiisuun guutuudha biyyi lafaa kun.
Kanaaf namni jireenya isaa bal'eessuudhaaf dhama'a. Utuu jireenya qabu, utuu hojjetee jiraachuu danda'u jireenya isaa bal'eessuu barbaada. Maaliif dukkana keessa wanta jiraatuuf, wanti dukkana keessatti hojjetamu waan hamaa waan ta'eef. Kanaaf garatti adeemuu qabu namni beeku. Kanaaf abdii kutata namni Kiristoos Yesuusiin of keessaa hin qabne. Kanaaf akka jedha sagalee Waaqayyo, isin ifa biyya lafaatii nuun jedha. Haaleluyyaa. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'uudha. Haaleluyyaa. Isin ifa biyya lafaati nuun jedha Waaqayyo. Isin ifa biyya lafaati. Isin ijoollee kooti. An ifa akkan ta'e isinis ifa. Yesuus an ifa biyya lafaati akkuma jedhee sagalee Waaqayyo immoo nuun maal jedha? Isin ifa biyya lafaati nuun jedha. Haaleluyyaa. Warra dukkana kana keessatti ifuu dandeenyuudha nuyi. Warra dukkana keessa jiraniif warra ifuu dandeenyuudha nuyi. Ifatu nu keessa jiraata waan ta'eef. An isin keessa isinis na keessa hin jiraatu ni jedhe dubbiin sagalee Waaqayyoo. Inni nu keessa jiraatu Yesuus Kiristoosii waan ta'eef ifichatu nu keessa jira. Ifi keenya kun egaa baay'ee namatti mul'achuutu irra raata. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaarra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf hin ifadha. Mana keessa kan jiran hundumaaf hin ifa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifi keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifuudha. Waaqayyo ifa nu keessa kaa'e ganagaa akka inni namoota duratti ifu barbaada. Warra dukkana keessa jiraniif akka inni ifu barbaada. Homtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u sagalee Waaqayyo. Ifi keenya kun eessa jira yeroo kana? Ifi keenya kun eessa jira? Eenyuuf ifaa jirra? Sagalee Waaqayyo garuu isin ifa biyya lafaati. Ifa keessan kana ba'aati ibsaa nuun jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa gara dhuga ba'umsa kootti nan darbaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamu lafan hojjedhutti lafan hojjedhu Waaqayyoo obboleettii wajjin kadhannu naaf kenne. Kanaaf obboleettii kanaa wajjin yeroo bireekii keenyaan kadhannaa, warra tajaajiluuf hin kadhannaa, jireenya keenyaaf hin kadhannaa, mana keenyaaf hin kadhannaa. Qani tokko utuma Floorirra hojjechaa jirru obboleettiin kun dhuftee kottu nama kanaaf hin kadhannaa, dhukkubsataadha, dhukkubsattee dhufte abbaansaa an'ee kana naaf jettee na waamte. Dhukkubsataan suni nama nuyi tajaajila kennaaf jirru miti. Nama biraatu tajaajila kennaaf nama sanaafi garuu akka dhandhee kadhannuuf dhuftee na waamte hin dhandhee. Mucaan kuni of ajjeesuudhaaf kaateeti kan isheen qabamtee dhufte. Namatu bira taa'ee eegaa jechuudha. Akka isheen deebitee of hin miineef, akka isheen of hin ajjeefneef namatu bira taa'ee eega. Kanaafitu isheedhaaf kadhachuu dhandhe. Akka nuyi kadhannuuf nu heeyyamtee mucaan kuni jireenya dhuga ba'umsa jireenya kootiin itti dubbadhan ture. Waaqayyoo haala akkamii keessatti Waaqayyo akkana gargaare? Bu'aa bahii jireenyaa keessatti akkamitti Waaqayyo akkana gargaare? Waaqayyo akkamitti kana fayyise? Waaqayyo akkamitti waanan jireenya keessatti wantan keessa darbe hundumaa keessatti Waaqayyo akkamitti na gargaaree nama har'aa akka inni na godhanii jireenya kun dhugaatti bahe mucaa kanatti. Na dhaggeeffatti turte jireenya koo erga dhugaatti bahee booddee humni Waaqayyo dhugaa akka ta'e, Waaqayyo amanamaa akka ta'e, Waaqayyo akka nama gargaaru, akka nama fayyisu. Bara maqaan isaa eebbifamu. Waaqayyo nuyi qabnu Waaqayyo akkasii akka ta'e. Waaqayyo dhugaa, Waaqayyo jiraataa, Waaqayyo ijoollee isaa hin ganne. Dukkana keessatti Waaqayyo nama hin dhiifne akka ta'e. Jireenya biyya lafaa keessa jiraannu keessatti immoo jireenyi bu'aa bahii akka qabu.
qoramsa akka jiru isa keessatti garuu yeroo waaqayyoon amanannu waaqayyo akkamitti akka nu oolcha akkamittiin akka nu dabarsu jireenya koo erga dhugaatti bahee booddee mucaa kanaaf hin kadhanne. Mucaa kanaaf kadhanne iseenis mucaa yangiidha, mucaa nama waggaa 20 keessa jiraatudha. Nama barachuu dandeessudha, nama kana gara fuulduraatti jiraachuu dandeessudha. Garuu akkuma dubbiin sagalee waaqayyoo jedhu hatuuf ajjeesuuf qaluudhaaf hin dhufa. Ani garuu jireenya akka qabaattaniifan dhufe, jireenya irraafaa akka qabaattaniifan dhufe akkuma jedhe hattuchi jireenya mucaa kanaa fudhachuudhaaf dhufe. Ishee utuun ta'in isa jireenya ishee irratti darbatamu hafuura hamaa sanatu bineensichatu jireenya ishee nyaachuudhaaf akka isheen jiraattee nama hin taane. Mucaan kun Afriikaadhaa dhuftee Afriikaadhaa as dhufuun mataan isaayyuu gaa wanta baay'ee keessa darba. Nammas dhufe jireenyaaf dhufa namni kana, jireenya fooyyee qabutti dhufa namni biyya kana. Bineensichi garuu seexanni diinni ishee garuu akka isheen jireenya hin jiraanneef karaatti ishee hambisuu barbaade. Yaada diinaati kun. Kiristoos Yesuus garuu ani garuu jedhe jireenya akka qabaattaniifan dhufeedha. Haaleluuyaa. Jireenya duwwaamte jireenya irraa hafaa akka qabaattaniif akka nuyi jireenya hin jiraanne akka namni jireenya hin jiraanne jireenya irraa hafaa akka namni hin qabaanne kan godhu diina keenya isa ta'e seexana diiyaabiloos. Kanan dhugaatti ba'e mucaa kanatti miti seexana sasiin mormu sana kan jireenya kee bal'eessuu barbaadu. Kun yaada waaqayyoo miti. Waaqayyoo yaada gaarii siif qaba. Isa jedhutti dubbadhe. Haaleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf namni Yesuus Kiristoosiin hin qabne gaa dukkana kana keessa deema. Dukkanicha ammoo ama jechuudha. Dukkana keessa kan hojjetu immoo seexana diiyaabiloos. Kanaaf ifi jireenya keenya keessa jiru dukkana nama tokko ibsuu hin danda'a. Isa abdii kutate isa ajjeesuu barbaade, isa abdiin hin qabu biyyi lafaa kun dukkana abdii tokko keessa hin jiru jedhee isa dubbuu isaa bal'eessuu barbaadee fi ifi Yesuus Kiristoos inni nu keessa jiru kuni dukkana nama tokko ibse dukkana keessaa baasuu hin danda'a. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Raamas kalaba ida nama gandoora labadiya. Ruumaas kaddiina magandoo. Shiibaas keela ida magandoora laba ida. Leeroomaa shiis ka ida magandoo. Kanaaf sagalee waaqayyoo isin ifa biyya lafaati nuun jedha. Haaleluuyaa. Nu ifa biyya lafaati saba waaqayyoo. Ifa nu keessa jiru kana baanee ibsuutu nurra jiraata. Maaliif namni abdii kutatee jira? Namni of ajjeesuu barbaade seexanichi abdii nama kutachiise jireenya isaa akka namni bal'eessu godha. Kanaaf mucaa kanatti abdii jireenyaa kanatti dubbanne. Kiristoos abdii jireenyaa akka ta'e, Kiristoos keessa abdiin akka jiru, Kiristoos keessa jireenya akka jiru. Jireenya biyya lafaa kana duwwaa utuu hin ta'in jireenya isa gara fuulduraa. Seexanni yeroo qeennam of ajjeese namatti dubbatu isa booddee namni sun maal akka ta'u ittiin dubbatu. Yeroodhuma kanarraa boqochuu hin dandeessa jedhee. Haaluma ammas keessa jirtu kana yaaddoof dhiphina kanarraa akka namni galfatu kana namatti dubbata. Garuu isa booddee du'a bara baraa ibiddi bara baraa akka isaan eeggatu ittiin dubbatu. Maqaa waaqayyootiin kan ifatame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kun jireenya namaarraa kan ifatame haa ta'u. Kan du'a jireenya namaatti labsu kan ifatame haa ta'u. Isa booddee mucaa kanaaf hin kadhannee erga raa'annee booddee nu galateeffattee waaqayyoon kadhannee fi biraa deebine. Isa booddee garuu yeroo dheeraa ture. Bilbila mana sagadaa keenyaan kennee fi tiraaktii kenninee fi biraa deebinee mucaan kun hin bilbillesi nan kadhadhaaf manattis garuu maal akka isheen taate isa booddee hin dhageenye. Maaluma taatedhe yeroo hundumaa nan yaadan ture. Garuu qanii tokko lafa hojii dhaqeetanii obboloonni biyya keenyaa dhufan kan walii wajjin hojjennu jiru. Mucaan namni kuni namni tokko kaleessa dhufeetu gaaf tokko naa kadhatteetta mitii jettee na gaafatteen talli tokko innaani lakkii anan ta'uuti ana miti kan sii kadhatee dirribeedhamti maqaan ishee jirti iseedha ta'an jedheeni jette.
isa booddee akkas jettee natti himte egaa mucaan suni dhaxxee intala walii wajjin hojjennu kanaa isheen kadhatameef kuni dhaxxee ishee gaafattee naanii isheen immoo akkas jettee deebisteef. Guyyaa biraa yeroo na argitu ishee wajjin hojjennu kuni namni tokko akkas jedhee dhufee na gaafate situ naa kadhatee naanini lakkii anan ta'uu dirribeedha ta'aa jedheen itti himee maqaan ishee akkasii jettee natti himte. Isa booddee voiceeraa waan ittiin kominikeetii qoonu qabna maqaa isheetiin achirra akka yoo waamuun yaalee hin deebistu turte. Qanii tokko garuu sadan keenyayyuu anis mucaan isheen biyya keenya walii wajjin hojjennus mucaa isheen dhukkubsattuu taatee mana qorichaa dhuftee kadhatameef sunis filoorii tokkorraa hojjenna turre. Anaa wajjin hojjetti turte mucattiin ani garuu hirraanfadheera isheenis na hirraanfatteetti garuu isheen biyya keenya dhufte sun isheen walii wajjin hojjennu suni ilaa ishee kana al tokko dhuftee situ naa kadhate miti jettee na gaafatte iseedha. Isheen kun immoo iseedha jettee wal nu agarsiiste bakka wal haammannee waaqayyoon galateeffannee mucattiin akkas jettee dhugaa naa baate waaqayyo erga guyyaa sanaati jireenya koo geeddaree. Waaqayyo jireenya koo mucaan kun egaa amma jireenya koo geeddaree amma mana barumsaas galee barachaan jira. Lafa hojii keenyaatti immoo qaxaramteetu hojjettee jechuudha lafa hojii keenyaati. Lafa hojii keenyattis qaxaramtee mana barumsaas barachaa jirti. Waaqayyo jireenya koo geeddaree waaqayyo isina eebbisuu jetteetu dhugaa naa baate. Haaleluuyaa. Waaqayyoon guddaan galateeffadhe. Saba waaqayyo ija jireenyaatu nu keessa jira. Sanyii jireenyaatu nu keessa jira. Ifatu nu keessa jira. Sanyii jireenyaa kana baafne jireenya namaatti yoo facaafne sanyiin kun jireenya namaa keessatti waan hojjetu qaba. Iji kun jireenya namaa keessatti waan geeddaru qaba. Haaleluuyaa. Du'arraa nama oolcha waaqayyo. Anaafis huntu hojjetatu hin ta'in. Nuyi amanamne waaqayyo isa godhaanuun jedhe kana baanee dubbachuu carraa arganne hundumaatti dubbachuun nurra jiraata. Waaqayyo dubbii sanaan immoo jireenya namaa keessatti hojii hojjeta. Jireenya nama tokko du'a oolcha waaqayyo. Jireenya nama tokkotti abdii godha waaqayyo. Kanaaf waaqayyoon guddiseen galateeffadhe. Haaleluuyaa. Waaqayyo gaariidha. Kanaaf saba waaqayyo nuyi ifa biyya lafaati. Ifa keenya kana garuu guuboo jalaa baafne akka inni warra dukkana keessa jiraniif ibsuuf gochuutu nurra jiraata. Ol kaasuutu nurra jiraata. Biyya lafaatti warra dukkana keessa jiranitti gadi baasuu nurra jiraata ifa kana. Kanaaf Kiristoos ifa biyya lafaatti akkuma jedhe nuunis isin ifa biyya lafaati nuun jedha. Kanaaf dhuga ba'umsi koo kana waaqayyo dinqii hojjete. Waaqayyo lubbuu nama tokko oolche. Waaqayyo jireenya nama tokko oolche. Du'a foonii duwwaatu hin ta'in du'a lubbuu tokko oolche. Haalleluuyaa. Waaqayyo mucaa kana du'a oolcheera maqaan isaa bara baraan galateeffamu. Ani jireenya akka qabaattaniifan dhufe jireenya irraafaa akkuma jedhe mucaan kun barattee jireenya akkasumaaniitu hin ta'in jireenya irraafaa akka qabaattuuf Kiristoos Iyyasuus gara jireenya see dhaqee jechuudha. Nuun da'atee hojjeta waaqayyo. Nuyi ijoollee qodaa waaqayyooti. Nuyi Kiristoos Iyyasuus karaa barbaade karaatti keessa darbee nama geeddaru. Karaatti keessa darbee jireenya namaa tuqu. Kanaaf nuyi waaqayyoof karaadha. Kanaaf nuyi waaqayyoof daandiidha. Haaleluuyaa. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Ulfinni waaqayyo isa jiraataa kanaaf haa ta'u. Waaqayyoon hin galateeffan. Haaleluuyaa. Yaa waaqayyo galanni bara baraan siif haa ta'u. Hojii hojjettu dinqisiisaadha yaa waaqayyo. Hojii hojjettu nama ajaa'ibsiisa gooftaa. Du'aa jireenyatti geeddarta. Isa abdii kutatetti abdii horta gooftaa. Lafaa nama kaafta yaa waaqayyo. Bineensicha isa jireenya nama hatuudhaaf dhufe. Bineensicha isa nagaa namaa jireenya nama hatu lubbuu nama hatuudhaaf dhufte. Waaqayyo gooftaa ati karooraasaaf akeekasaa karaatti hambiftee nama jireenyatti baaftaa. Ifatti baaftaa galanni siif haa ta'u.
waa'ee mucaa kanaaf maqaan kee galateeffamu yaa Waaqayyo. Akkasuma gooftaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo nama sagalee kana dhaggeeffatu kan diinni du'a irratti labse jireenya isaa irratti kan seexanni du'a labse hafuurri dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya namaa keessaa kan rukutame haa ta'u amma. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin lubbuun kana dhaggeeffatu hundumtu kan seexanni gurra ishee tasaasu kan seexanni gurra isaa tasaasu akka namni of bal'eessuuf kan gurra namaatti dubbatu maqaa Yesuus Kiristoosiin rukutame lubbuu kanarraa bineensa nana. Rukutame maqaa gooftaa Yesuusiin. Iffatame maqaa Yesuusiin jireenya namaarraa. Kiristoos Yesuus jireenya akka qabaannuuf malee akka nuyi duunuun barbaadu Waaqayyo. Liirraa bagana madiya nama gandoora laba ida. Liirrama ida nama gandoo. Ikroba gaayya laba ida nama gandoora. Maruba skela dia magando. Ikroba ida nama gaaya. Leroba shiga dia iloma skela ida. La ruba diska nama ida magandora. Remo skela ida. Luba gaaya maruba gan. Shalababababababababa. Mana madia nama gandora. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Rukutami lubbuu kanarraa. Rukutami jireenya kanarraa. Karaatti hambisuu kan barbaaddu. Jireenya Waaqayyo isaaf kenne. Jireenya Waaqayyo isheedhaaf kenne akka isheen hin jiraanne. Akka inni hin jiraanneef lubbuu kanatti du'a kan labsitu. Lubbuu kanatti du'a jireenyi qalbii isaa keessa kana godhette kan itti dubbattu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ifatami nama kanarraa. Rukutami maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Paradii nama gandoora. Rima dia nama gando kroba gaia laba ida. La ruma dia skela ida magando. Ikroba gaia laba ida. Malura spera gana ma ida na magando. Le roma shiga dia. Iloba gai o rama paraskila ba adu gofta. Rima gando Waaqayyo gooftaa jiraata. Lemos kela dia magandora Waaqayyo. Paruga diska nama ida gooftaa. Shilobas kela ida. Limos kela dia Yesuus Kiristoos. Ipara gaya o rama magando Waaqayyo. Rabababababababa. Mama Yesuus Kiristoos. Le rabababagaya labadia Waaqayyo. Rima gandora rubas kela dia. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Maqaa ilma Waaqayyo isa jiraataatiin. Jireenya labsa namoota kanarratti. Jireenya labsa. Jireenya raafaa akka qabaattaniifan dhufeette gooftaa. Jireenya raafaa. Maqaa Yesuusiin. Jireenya labsa lubbuu kanarratti. Jireenya raafaan labsa lubbuu kanarratti. Nagaa labsa lubbuu kanarratti. Nagaa isin biratti nan dhiisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Akkana biyyi lafaa kennutti miti. Garaan keessan hin raafamin hin akkuma jette maqaa Yesuus Kiristoosiin garaan raafamaa jirtu. Garaan sodaadhaan qabamtee jirtu. Maqaa Yesuusiin nagaan kee lubbuu kana keessa guutu. Nagaan kee naannaa lubbuu kana hamarsu Yesuus. Para gadina magandora labadia. Ruma dia na magandora Waaqayyo. Pro gadina magaya Yesuus. Shila gaida magando Waaqayyo gooftaa macha. Ruma gaya labadia. Le Roma shis kaida magando Waaqayyo. Para baba Yesuus. Mana dia na magando Waaqayyo.
leerra magayyaa gooftaa lubbuu kanaaf ati yaa waaqayyo humna kenni lubbuu kanaaf waaqayyo gooftaa abdiin kee jireenya ishee keessa guutu abdiidhaan guuti lubbuu kana nagaadhaan guuti lubbuu kana gammachuu waaqarraatiin guuti lubbuu kana waaqayyo dukkanni ishee ifu gooftaa dukkanni ishee ifu waaqayyo dukkanni isaa ifu gooftaa ifa kee jireenya nama kanaa irratti baasi ati Yesuus dukkanni jireenya nama kanaa dhiisee baqatu Yesuus. Hallelujah. Galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u nama akka badutu hin ta'in nama akka jiraatu barbaadda yaa waaqayyo nama akka badu nama akka du'u nama akka karaatti hafu kan barbaadu seexana diiyaabiloos maqaa Yesuus Kiristoosiin humni seexana humni diiyaabiloos karoorriif yaadni isaanii jireenya ijoollee kee irratti baafate maqaa Yesuusiin hirkatti kan fashalaa yaa ta'u kan diigame yaa ta'u iddoon ga'in yaadisaa karoorrisaa iddoon ga'in karoorrisaa fiixaan hin ba'in yaadi keef karoorri kee jireenya nama kanaa irratti fiixaan ba'u galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u hooqubaaniif ililleen siif haa ta'u waaqa irratti lafarratti maqaan kee eebbifamu Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u hafuura waaqayyo jiraataa galanni siif haa ta'u abbaa jiraata waaqa irratti lafarratti maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u ameen. Hallelujah. waaqayyo sina eebbisu saba waaqayyo viidiyoon kun isin gargaaree dhadheen amanaa viidiyoon kun isin gargaaree dhadheen amanaa waaqayyo maqaan isaa eebbifamu yoo isin gargaaree ta'ee nama biraatiifis dabarsaa Yesuus Kiristoos jiraataa inni amanamaadha inni ulfina qabeessa inni jiraataadha. Hallelujah. maqaan isaa eebbifamu waaqayyo sina eebbisu eebbifamaa. Amen. Hallelujah.